بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته obboleewwan kiyyaa pilaastooriin kenna yoo iimeelii hin qabaatin akkasuma iimeelii yoo hin qabaatin nu banamuu dide barnaamija yookiin ammoo aappii tokko akkamiin gadi buufatuu dandeenya jedha. Ayyee haa hordofnu. Bakki sila barnaamija keessa gadi buusaniin nahu pilaastoriin kanaa miti kan barnaamija keessa gadi buusaniin kanatu hin dalayne iimeelii sin gaafata iimeelii hin qabdan garuufuu bakka iimeelii hin barbaannetti bakka yookiin ammoo iimeelii hin qabaannetti akkamitti gadi buufatuu danda'a barnaamiji yookiin ammoo qura'aana waan fedhii kiyyaattu akkamitti gadi buufatuu danda'a kan jedhuudhaaf na wajjin tura. Viidiyoo kun yoo isin jaalachiise subscribe fi laayikii godhaa isin jedha. Google Chrome kan jedhu kana seentan. Google Chrome kan jedhu kana seentan. Wayitti seentan inni bifa kanaan isinii banama. Wayita isinii banameetiin kan jedhu barreeffama gurraacha gubbaarra jedhu kana itti barreessitan. Barreeffamni kana fakkeenyaaf qubee barreessine yoo jenne u pa da o ta o wa na jettaniiti wayita barreessitanii kaatanii sarchii goota yookiin ammoo barbaadu. Eegisi akkanatti isinii baha. Eega akkanatti isinii baheen booda ka xiyyi gubbaarra gad jedhu kan argitanii bakka kana tuuyitan jechuudha. Bakka sana eega tuuyitaniitiin jettanii bifa kanaan isinii baha. Eega bifa kanaan isinii baheetiin jiru zeeroo gara harka mirgaa jirtu sana argitanii uleedhaan sadan kana asitti qajeela uleedhaan sadanii jirtu kanaan xiyya kana bira taatanii kunoo bakka kana tuuyitan. Eegasi bakka kanatti waan bakkitee silaasi waan ajaa keessanii itti barreessuu barbaadan isinii fida. Fakkeenyaaf WhatsApp yaa jedhuun WhatsApp akkana miti sarchii wayita godhe kun WhatsAppiin dhufee jira. As keessa ilaalattee gadi buufatta. Oriijinaali kamaan walatti dhufu. Kan biraa fakkeenyaaf zuumii. Zoom kuno inni kana. Kan biraa qura'aana haa jennu mee fakkeenyaaf qura'aana yookiin ammoo dikshiinarii fa'a. Qura'aana yoo jenneen akkanuma miti bada. Anattu qubee qajeelcheetiin hin barreessine ana muslim jedha. Eewwa fakkeenyaaf arabiidhaan barreessina. Al-Qur'aan kuno bahee jiru jechuudha. Gadi buufattaniitiin itti fayyadamuu dandeettanii jechuudha. Hayya akkamitti gadi buufanna? Fakkeenyaaf qura'aana kana mawqiitu salaati kan jedhu kana gadi buufnu. Gadi dhooyne. Wayita gadi dhooyne kunoo bakka kanattu isinii baha. Leetisiit fireeshin kan jedhu kana. Aappii tokko jedhee guyyaa 28 jedhu kan argitanii bulee dheeraa kana kanarratti dhooyne. Wayita dhooyitaniitiin jettanii kunoo meegaabaayiti isaa isinii kaayeetiniin firii daawunloodii jedhee meegaabaayiti kaayee firii jedha isarratti dhooyitan. Shabaqa xulaafaa ta'ee
itti shabakaa kiyyatu na dide fakkeenyaaf WhatsApp yaa jedhuuni. Kana miti fakkeenyaaf akka fakkeenyaatti fudhadha. Kaawwalaa kanarratti dha fakkeenyaaf. Eegesi bulee lakkoofsi jedhu kan jedhu kanarratti dha. Eegesi daaloondii kan jedhu kanarratti dha. Garuu kiyyan na didee kuno download anyway kan jedhu kan argitanii isa irratti dhooytan waytiin barreeffamni akkasii isin dhufe download anyway irratti dhooytan kalaas barreeffamni dhufnaan gadi buusin dhufnaan isin gadi buusuu qofa mee seenee gadi bu'ee jira yoo la kalaaloo taate kuno irratti dha'ee kuno download jedheetiniin gubbarratti barreeffamni bahee jira. Eegesi yoo wayitti dhumate eessa arganna yoo jettan ciftii sadan jirtu kan argitanii tuqaadhaan sadan kan dhooytan. Tuqaadhaan sadan wayitti dhooytaniitiin jettanii gadi buutanii downloadis kan jedhu kana dhooftan. Wayitti download kan jedhu kana dhooftan kun olaalaama. Aappii sun gadi bu'aa jira. Eegesi inni bifa kanaan isinii ba'a bifa amma kanaan isinii ba'a jechuudha. Kaameraa ititti kaayee kan argitanii isaan isinii ba'a isa gadi dhooytanii inni kun maalidha kan gadi buuse bifa kanaan isinii baha wayitti bifa kanaan isinii baheetiin jedhe tasbiit isin gaafata install jettaniituman irratti dhooytanii gadi buufattanii barnaamija keessan bifa gaariidhaan fayyadamuu dandeettan jechuudha. Wanni Google Play Storetti isin cinqu tokkollee hin jiru isiniin jedha. Amma fakkeenya laala Imo fa'a mee barnaamijoota gadi buufadha Imo kana kuno tasbiit jedha mobaayiliin kiyya irra bira jira waan ta'eef tasbiit jedha irratti gaddaaba kuno gadi bu'aa jira. Keessa illeen Ingiliffaa warra waan jiruuf install jedha akkasumatti gadi isinii bu'aa jechuudha. Kanaan bifa kanaan barnaamijoota argatuu dandeettanii isin jedha. Wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.